بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمران كينا أورمودا أكم جرتن فيا كيسني كقاربوني في كقاربون بوجراتن بكجرتن تربيني سوتش هاجراتو إن شاء الله هر اللي ولا مكمدتين في وان تريفين سكينا فيلو إسكيسا زيتي دا أميشالي أصله هنتان زيتي دا جتشودا زيتي كنا يوكان موديبتا أكمل أكدا في رفين سكينا الإيرسو أكمل أكدا تجتو الأوركو أكمل أكدا نفلاف في صوفي أكمل أكدا يرو غبابا كيستي رفين سكينا كان مو أمالي هدام بوكاو التين أوركو أكدا دينو زيتي مكاميو جتشو يوكان موديبت مكاميو كرفين سكيساني فتو إني فلانو كيساني رفين سكيساني كميجتو إن بيكتن جتشو دون دكيسانو أني أكا كياتي كناف ميجتو يروباية زيتون في كوكونات أويلي أكسمس زيتي كوبو يوكا كاستر أويلي سني جتشو دا إني يرو غبابا في سترفين سكيسني الإيرسي أكسمس اللو جسا بقوس أوركجرا جتشو دا كنافو هون دكيسانو كان إسنيفتو زيتي fayyadamuu dandeettanii akkamitti zaytiin kunniin nu fayyada ima dibanna garuu nu fayyanne warra jettaniif immoo akkaataa itti fayyadamiinsa isaati hubachuu qabdan jechuudha. Innis ani zaytii amma fakkeenyaaf coconut oil ni qaba. Kuni majmuu'a jechuun walitti naqeetii jechuun walitti makee zaytii lama castor oil fi zaytuuni walitti makeetiin jira. Isa kanammoo qaruuraa biraatti naqadhee kaayadhe jechuudha. Maaliif amma walitti daddabaluu sanirra jedhee qopheeffadhe as keessa kan jiru zaytii gosa lamaati. Castor oil fi zaytuunidha. Kuni paaraachuudha. Akkamitti akka itti fayyadamu na wajjin hordofaa. Zaytii kana amma fakkeenyaaf asitti bismillah walakka finjaalaa jechuudha. Walakka siinidha. Zaytii makaa kanan fudhaa meeshaa biraatti naqadha jechuudha. Kanarraallee amma kuni kanas akkasitti walakkaan fudhaa haga ga'umsa mataa keessaniiti yookaan rifeensa keessa wajjin deema. Ana rifeensa kiyyaaf gahaadha jechuudha. Walakkaa walitti meeqa ta'a? Siinii tokko ta'a jechuudha. Siinii tokko qopheessa jechuudha. Zayitii walitti makaadha. Amma asirratti zayitii gosoota haga 5 illee ta'uu danda'a. Ka rifeensa keessanii ta'uu jiraate. Egaa kanatti walitti makeen boodatti qorraadhuma akkuma amma qopheessa kanaan dibadhu. Maaliif jenna zayitii qorraan dafee rifeensa kenna fi bu'aan kennu jechuudha. Kanaaf akkam gochuudha? Hunoo isa jechuudha. Feetanii maayikirooweevii keessatti ho'istanii feetanii ibiddarratti immoo waa keessa keettanii ho'istanii garuu ho'isuun dirqama jechuudha. An amma kana daqiiqaa 10 ho'isa yookaan sakandii 10 jechuu kee daqiiqaa 10 miti soorii sakandii 10 ho'isa jechuudha. Sakandii 10 irraan dabarsu. Bismillah. Sakandii 10 qofa. Sakandii 10 gahaadha rifeensa kaasnaa ho'aadhaan hangubuu hin qorru giddu gala akka maayikirooweevii kiyyaatti jechuudha. Akka maayikirooweevii keessanitti humna wajjin deema. Kalaas oolee jira amma. Maashaallah. Isa baay'ee kan nama gammachiisudha jechuun akkanatti amma isa hedduu namatti tola. Amma egaa isa booda wanti ittiin dibadhu harka kiyyaan zayitii akkana godhee yookaan immoo dibata akkana tarkaan dibachuu osoo hin taane akka inni iddoo hundaa naa gahutti ispoonjii qopheeffadha. Ispoonjii muree akkanatti jechuudha. Erga ispoonjii akkanatti mureen boodatti yeroo rifeensa kiyya dibadhu akkanatti ispoonjicha as keessatti cuuba. Akkuma argitan ispoonjiin baay'isee fuudha garuu hin coccobsu. An amma akkanatti buqqee rifeensa kiyyaa san keessatti tuttuqaanii dabra san booda akkasumaan dhaqee hidda rifeensa kiyyaa seena yookaan hidda buqqee kiyyaa naa seena jechuudha. Akkuma argaa jirtan zayitiin keessan hin qisaasa'u. Akkuma qusannaadhaaf illee baay'ee namatti tola. Rifeensa keenya akka fudhatu taasisuuf illee baay'ee mijaa'aadha jechuudha. Namoonni ispoonjiidhaan fayyadamtan akkanatti fayyadama. Mala uffata keessan hin balleessitan, zayitii keessan hin balleessitan, karaa maletti rifeensa keessan bakka itti dibdanitti deebisanii hin dibdanii tartiiban dibdan jechuudha. Baarakallahu fiikum. Ijoollee Oromoo shamarran keenya qaqqaaliiwwan haala kanaan fayyadama. Warri rifeensa dafanii isin yaadheeratu barbaadda, warri haalaafuu barbaadda, warri immoo akka hin buqqaane ittisuu barbaadan dawaa karaa gabaabaadhaan zayitiin isinii ta'u kamiyyuu
يو إسني هنتان زيتين كيسن كاستر أويل بتاعه مجموعة إساجة كاستر أويل في زي الزيتوني فيدما وري زيتين إسنر كارفين سبلة سجت بالبادة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أقف يدمتني الرافايدا قد أرجتن أبدي قد قبا اتأكد مدني سنين أبدأ نافجرات لا سنجالات لا إلمان أرومو ربنا نقولت سن حاجالته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنجا فيديو برات ولت ديونت نجان نافجرات لا يوتيوب يلي سبسكرايب ناقول آتي ولينجها شير وليف قدا يجولي أرومو شمرن كنا دبر ساسنين جدا في أمان الله.